Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan fayyaa keessanii jirtanii. Alhamdulillah jirra wallahi kun as geenye jirra. Yaasin shaashee like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa, comment illee jalatti nuuf barreessaa. Galatoomaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii. Yaasin shaashee like godhaa, share godhaa, comment illee jalatti nuuf barreessaa. Channel kun haara waan ta'eef subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Inshallah taala waan jettu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaadha fayyaadha jirtanii. Wallahi jirra alhamdulillah as geenye jirra. Jiruuf jireenya maal fakkaata? Wallahi alhamdulillah as geenye jirra. Waan jettu. Oduu haaraa takkaatu jira. Wallisaan beekamaan Dhagayyaa Badhaadhaadha. Kaleessa sirba haaraa tokko gadhiisee ture. Gurra addunyaa guutuullee dhageessee ture sirbisaallee sirbasaa dhaggeeffannee jirra baay'ee waan namatti tolu. Garuu tika mootummaatiin erga sirba gadhiisa booddee qabamuusaa dhagahamee jira. Ijoolleen naannoo magaalaa Finfinnee jirtu dubbiin kun hangam dhugaa akka ta'e addaan baastanii silaa qulqulleessitanii gurraan nuuf geessanii bareedaadha. Namni kun nama kana durallee barbaadamaa turedha. Har'a garuu harka diinaa ubii rabbi harkaan nu baasu malee namni kun aartii cimaa namaa aartii Hacaaluu Hundeessaa harkaa fuudhedha. Namni kun nama cimaa jechuun ni danda'ama. Baay'ee ergaan inni dabarsu ergaa jajjabduu dhalootaaf illee barumsa yookiin abdii taatudha. Kanumaafuu nama kanaaf sagalee taatanii akka daftanii dhaqqabdanii isin jaa. Namni kun kana durallee barbaadamaa waan ture natti fakkaate. Amma garuu oomuusaa dhagahame. Johaar ilaalte? Barabona sagaddaa miti? Barabona? Oromoon jajjabaatee sagalee ta'uu qabdanii namni kun nama jabaadha. Warreen naannoo keessaa ijoolleen karaa naannoo Finfinnee jirtan daftanii akka sagalee taataniif dhaamsa ariifachiisaa kana dabarsuu barbaada. Galatoomaa barbaadaan isiniin jaa. Inshallah taala Oromoon bilisummaa gadaan gadaa bilisummaatii qabsoon itti fuftii qabsaan ni kufaa qabsoon itti fuftii. Inshallah taala yoo rabbiin nuuf laaffisee uumamitii yoo jiraanne ol garraa jajjabaachuu qabna. Qabsoon itti fuftii ilmaan Oromoo bakka jirutti walii yaafachuu qaba. Akkuma kana duraatti qabsoo eegalamtii qabsoo finiinsuu qaba. Qabsoo laaffisuu hin qabu. Hayyoota keenya warreen mana hidhaa jiruuf illee sagalee ta'uu akka qabdan kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa ulfaadhaadha. Channel gobanallee subscribe godhaa, like godhaa. Channel kun haaraa waan ta'eef jajjabaadhaa. Gadaan gadaa bilisummaa haa ta'u.